Yooyyaa nagaan isin ifatu akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Sagantaan kun sagantaa fayyaa Dooktara Koo jedhu torbanitti yeroo tokko karaa ITV Afaan Oromoo isin biraan geenyudha. Sagantaa keenya keessatti dhimmoota fayyaa garaagaraa kaafnee kan waliin haasofnu kan yommuu ta'u fayyaa daa'immanii, fayyaa dubartoota ulfaa, fayyaa waliigalaa akkasumas immoo odeeffannoowwan dhibee xiinsammuutiin qabatan kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Egaa sagantaan keenya torban darbee irratti barumsa guddaa akkasina argattan abdii guddaan qaba. Har'as immoo bifa addaatiin sagantaa mariidhaa fi keessummaa adda qabadhe isin adda jira. Keessummaan keenya eenyu akka isaan ta'an isaa irraa erga wal barree booda anaan beektu Dooktara keessan Dooktar Naafii Argeetudha. Mee keessummaa keenya wajjin wal barree gara sagantaa keenyaatti seenu. Carraa kana waan laatteef guddaa galatoomi. Oliifan Geetaachoon jedhama. Hakiima waliigalaa yoon ta'u hospitaala Alert magaalaa Finfinneen hojjedha. Egaa Dooktar Oliifan dhimmoota guyyaa irraa akka irratti haasofnu kanan barbaade gidduu kana gama sooshaal miidiyaatti wantoota deemaa ture keessaa tokko keessattuu obboleettii keenya ayyaanturraa dhimma balaan asidiidhaan gubaatiin qaama ishee irra ga'ee qaamni ishee maal akka fakkaatu baay'ee isaanii keessan suuraadha akkuma argaa jirtan bifa kanaan miidhamtee turte. Kana qofa miti yeroo garaagaraatti balaawwan gubaatii harka namaarra yookiin immoo qaama namaarra karaa garaagaraatti yeroo itti ga'u jira. Keemikaalota garaagaraas ta'uu danda'a akkasumas immoo karaa ibiddaas karaa garaagaraas ta'uu danda'a. Akkuma beekamu gogaan keenya qaama keenya keessaatiin bareedinaa fi faaya keenyaaf yookiin immoo faaya bareedina qaama keenyaatiif kan gargaarudha. Gogaan keenya miidhamee jennaan faayi keenya illee ni bada akkasumas immoo gogaan keenya qaama keenya irraatii dhibeewwan garaagaraa kanneen qaama keenya miidhuu danda'an hedduminaan ittisu. Gogaan keenya caasaa garaagaraa qaba akkuma jettu. Mee caasaan gogaa keenya maal fakkaata yommuu ilaalume? Walumaa galatti gogaan keenya akkuma ati jette qaama nuti qabnu keessaa qaama isa guddaa fi isa ulfaataa akkasumas karaa bareedinaa yookaan miidhagina qaama dorgommii hin qabnedha. Bareedina yookiin faaya nama tokkoo ibsuudhaaf kan addunyaa irratti ittiin fayyadamnu gogaadha. Gogaan caasaalee yookaan baqqaana 4 qaba. Isaan kun irraa gara jaraatti barbaachisummaa fi hojii adda addaa qabu. Gogaatti aanee immoo coomni ni jira, maashaan ni jira, ujummooleen dhiigaaf narvoonni ni jiru, isaan ni jiru. Achi gadi dhuma yookaan walakkaarra immoo lafeetu jira jechuudha. So gubaatii yookaan balaan gogaa keenyarra ga'u kuni jechuun ho'a wantoota qabaniin miidhaa gogaa keenyarraa fi wantoota gogaa keenya gadi jiran kana hundumaa miidhuu danda'u jechuudhaan. Gabaabadumatti akkuma ati jette gogaan keenya caasaawwan garaagaraa akka qabu kaafteetta. Gogaa keenya jalatti immoo wantoonni argaman jiru. Keessattuu akkuma jette narviin jira, ujummoowwan dhiigaa kan gogaa keenya jala deeman, coomni illee maashaawwanis akka jiran kaafteetta. Even lafeenii fi keessallee gara orgaanonni keessaallee kan jiraatan jiru. So gogaan keenya miidhamee jennaan yookiin wantoonni guban kuni qaama keenya illee miidhuu akka isaan danda'an nuuf kaafte. Mee gubaatiin mataan isaa yoo jenne gubaatii yoo ilaalle amma kallattii garaagaraatiin daa'imman jalqabee hanga sadarkaa geessotaatti namoota hanga umurii isaanii deemeetti bifa garaagaraatiin qaamni isaanii yeroo gubatu argina. Mee wantoonni gubaatii kana fiduu danda'an maal fa'aadha kan jiru mee haasa'u? Gubaatii gogaa yookiin qaama wantoota fiduu danda'an karaa baay'ee hir'ee ilaaluu dandeenya. Inni tokko abidda yookaan labooba abiddaati. Labooba abiddaa gubuu danda'a. Inni lammataa immoo wantoota ho'a of keessaa qaban dhangala'aa yookaan sibiilota ho'a gurguddaa qaban kan abidda keessa turanis haa ta'u wantoota garaagaraatiin ho'an isaan sana tuquu yookaan dhangala'aan isaan keessa jiru namarratti dhangala'uudhaani qaamni namaa gubachuu danda'a jechuudha. Inni duraa immoo akkuma kaasuuf yaalte keemikaalota asiidii jajjabaa fi beezii jajjabaa of keessaa qabanidha jechuudhaan. Itti aansee immoo wantoonni kan biroo elektiriikiin yookaan humni ibsaallee balaa gubaatii fiduu danda'a jechuudha. Isaan kana akkamitti qaama keenya miidhuu danda'u kan jedhu tokko tokko isaanii immoo suuta kaasnee daawwattoota keenyaaf hiruu hin dandeenyaan. Akkuma jette egaa wantoonni garaagaraa kanneen qaama keenya gubuu danda'an labooba ibiddaa irraa kaastee lafa egaa ibidda boba'aa bakka nyaata bisheessanitti ta'uu danda'u namoonni baay'een. Akkasumas immoo mana aarri keessa jiru yookiin manni wayii gubatees ta'uu danda'a. Bakkiidhaas immoo konkolaataanis gubatee ta'uu danda'a. Wantoonni kunniin qaama keenya irratti miidhaa geessisuu danda'u. Akkuma jette wantoonni nama gubuu danda'anii fi bishaan illee dabalatee ta'uu danda'a. Keessattuu immoo
Baay'inaan mee biyya keenya keessatti wantoonni gubaatii ibiddaa kana baay'inaan akka insideensii isaa ilaalle namoonni baay'een qaamni isaanii gubate qaamni kun keenya yeroo ijoollummaattis gubatee beekanis gubadhee beekan xiqqoollee ta'u malee harkas ta'uu danda'a miila ta'uu danda'a yookiin immoo qaama keenya keessa bakka biraas gubachuu danda'a. Mee akka biyya keenyaatti ilaalu maal fakkaata reeshuusa? So akka biyya keenyaatti akkuma addunyaatti illee yoo ilaalle wantoota gubaatii gogaa fidan keessaa inni beekamaan balaa dhangala'aa ho'a of keessaa qabanii fi labooba ibiddaa wajjin wal qabatanidha yookiin iskaaldi barne kan jennu afaan Ingiliffaani. Biyyoota kan birootti illee biyya keenyatti illee yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan balaa hamaa kan geessisu isaan kanadhaan. Yaa iskaaldi barni kaaftetta yeroo baay'ee wantoonni kun waan baay'ee of keessatti qabu wantoota qaama namaa gubuu danda'a dhangala'aadhaan bifa dhangala'aanis ta'uu danda'a labooba ibiddaanis ta'eetta. Keessattuu yeroo baay'ee amma dhangala'aadhaan wal qabatee namoonni yeroo bishaan danfisan ta'uu danda'u yeroo isaanii waan garaagaraatiif nyaata bilcheessan ta'uu danda'a hojiiwwan garaagaraaf yeroo isaan wanta ho'aa isaanii fayyadamanis ta'uu danda'a wantoonni kunniin qaama namaa dhangala'ee jennaan dhiibbaa akka isaan geessisan nuuf kaaftee mee daa'imman irratti yeroo baay'ee ijoollee daa'imman xixiqqoo irratti gubaatiin ibiddaa kun hin baay'ata gubaatiin qaamaa yookiin immoo gubaatiin qaama isaanii kun hin baay'ata gubaatii qaamaa kanneen daa'imman irratti baay'inaan kan fidu maalidha? Inni guddaan balaa dhangala'aa ho'a guddaa of keessaa qaban wantoota nyaataman buna shaayii ta'uu danda'a abidda wanta bishaan wanta biraa ittiin hojjechuuf ho'ifame illee ta'uu danda'a daa'imman of eeggannoo waan hin qabnee fi yeroo socho'an akka tasaa tuqanii ofitti akka dhangala'u gochuu danda'u jechuudhaan. Yaa daa'imman wal qabatee akkuma jetti wantoonni dhangala'aa kan yaa daa'imman xixiqqoo keessattuu waan nama gubu waan dhuma boruu barbaadu qabuu barbaadu qaqqabuu barbaadu arguu barbaadu. Akkuma jetti bunas ta'uu danda'a shaayis ta'uu danda'a bulluqa danfaa jirus ta'uu danda'a ijoollee manuma keessa olii gaddeemti waan ta'eef akka tasaa yoo qabanii yookiin immoo dhugguudhaaf yoo yaalanis ofirratti naquu danda'u harka isaanii keessa illee cuubuu danda'u kunniin baay'inaan ibiddallee ibiddaa miti kontaaktii keessa jechuullee danda'u harkaan illee qabachuu danda'u abidda ho'aallee jechuudha. So kun wanta asirratti itti daballee kaasuu dandeenyu gubaatii daa'immanii wajjin namaan illee gubachuu danda'u daa'imman. Abuse child abuse kan jedhamu ni jira. Aariidhaan maatiin miira keessa galanii akka adabbiitti ijoollee gubuullee danda'u. Yeroo baay'ee qaama isaaniirra mukukkula abiddaatiin sigaaraadhaan yeroo guban ni argama. Keessumaa daa'imman guddifannaa yookaan immoo guddistuu bira yeroo baay'ee jiraatan fa'aarratti kan argamudha. Hojjettuu mana keessaa isa jedhamu jechuudha. So yeroo baay'ee isaaniin mudata balaan akkanaa jechuudha daa'imman irratti sun karaa fayyaas karaa mirga daa'immaniif dubartootaallee wanta jabaatee irratti hojjetamaa jirudha. Tasa duwwaa miti jechuudha itti yaadamee illee daa'imman yeroo gubatan ni argamaa jechuudha biyya keenya keessatti illee gabaasii akkasii yeroo baay'ee ba'aa turaniiru nuti illee akka ogeessa fayyaatti hospitaalota keessatti yeroo baay'ee ni arginaa jechuudhaan. Kanuma wal qabatee wanti kun yaadachiiste mee hiituu taate yeroo ijoollummaa fi balleessitee miila kee harka kee gubanii beeku malee. Akkasumas anarra gahuu isaa hin yaadadhu garuu akka jiru nan beekan. Yaa tani dhageessee ta'uu danda'a. Nan argaa nan dhagaasi. Ijoollee waa balleessitu. Akka isheen jiiltuuf jechuudha. Xiqqeessanii ibidda qabdu ibidda itti buusu. Akka inni gubu barsiisuuf xiqqeessanii itti buusu mitiire. Xiqqeessanii kun godhanii ibidda geessu. Dogoggorri uumame gubaatii guddaa uumuu danda'a jechuudha. Qaamni ijoollee immoo haphii waan ta'eef ofirraa ittisuu illee hin danda'u. Ho'uma xiqqoodhaani gubaan yookaan madaan guddaa uumamuu danda'an. Kana qofaallee bitamee yeroo baay'ee wantoota haalota jireenya naannoo keenya fayyadamu mana keessatti fayyadamnu irraa kaastee ilaaluu dandeessa. Akkuma jenne amma even aduutti mataa isaallee nama gubuu danda'a gubaatiin aduullee jira. Sirriitti jira. Raadiyeeshinal barni kan jennu. Raadiyeeshin barni jedhama. Kanuma raadiyooloojii yookaan raajiiwwan adda addaa X-ray CT scaanii mana hospitaalota keessatti fayyadamnu wal'aansa kaansariidhaaf cararii yookaan
Even aduumti mataa isaa aduumti garmalee beellee yeroo nama gubu jiraachuu wantoonni qilleensi gubaa kunniin illee. Qilleensi gubaa kun sanbarni jedhama. Yeroo baay'ee inni kan aduu kun akkas balaa hamaa hin fidu. Qodaama irra keessa ishee kan jirtu gogaa irra keessa kan jirtu sana qofa guba. So akka warra kaanii balaa hamaa geessisuu hin danda'u garuu gubaa jalatti hirama jechuudha. Ammas gubaatii kana wal qabatee ammas wantoota garaagaraa booddee kaafnee yaasuu dandeenya. Waa'ee ispeeshaalii dhimmoota mana keessa wantoota fayyadaman irratti wal qabatee amma bittaa gaazii fa'aa kan fayyadaman gaaziin namatti yeroo gannamee nama gubu jiraachuu danda'a. Keemikaalli illee garaagaraa kana dhumarratti kaafnee yaasuudha. Gabaabumatti gubaatiin wantoota garaagaraa kan kee namatti dhufuu akka danda'u. Like sibiilli diimaa kan dibate nama gubuu danda'a. Aduun nama gubuu danda'a. Bishaanni ho'illee nama gubuu akka inni danda'u kaafteetta. Namoota akkamiiti yeroo baay'ee kanneen gubaatii kanaaf saaxilaman namoota akkamiiti immoo kan jedhu uummata keenyaaf ibsuuf. Gubaatiin nama kamiyyuu gubuu ni danda'a. Garuu irra jireessaan namoonni saaxilamuun yookaan yeroo baay'ee balaan kun isaan qunnamu namoota mana nyaataa keessa hojjetan, namoota lafa humni elektiriikii jiru to'annaadhaan yookaan hojiin isaanii naannoo sana ta'ee akkasuma akka amma jenne immoo daa'imman namoota baalaansii yookaan madaallii qaama isaanii eeggachuu hin dandeenye isaanillee dogoggoraan abiddarra ejjechuu danda'u bulluqa yookaan ho'a amma jenne ofitti dhangalaasuu danda'u akkasuma humna elektiriikaa kanallee dogoggoraan qabachuu danda'u. Dhumarratti kan itti dabaluu barbaannu namoota baay'ee saaxilaman keessaa inni tokko namoota dhibee gaggabdoo qabanidha. So namoonni kun yeroo baay'ee yeroo gaggabdoon itti ka'u of qabuu yookaan of to'achuu waan hin dandeenyeef balaa wanti gubuu danda'u abiddis haa ta'u wanti ho'aan kan biroo naannoo isaanii yoo jiraate yoo keessatti kufan keessaa ka'uu waan hin dandeenyeefi balaa hamaatu irra ga'a jechuudha. Amma battalatti lubbuu isaanii dabarsuullee kan geessisuu danda'uudhaan. Egaa namoonni gaggabduu qabanii of wallaalan yeroo waan of wallaalanii waan kufanii fi akkuma jettee naannoo balaan ibiddaa gubaatiin kun irra ga'uu danda'u irratti kufuu danda'u bulluqii yoo jiraate keenya hojii hojjechaa jirtu ta'e irratti kufuu danda'u wantoota kana kaafteetta. So namoonni baay'een saaxilamu namni kamiyyuu saaxilamuudha. Of eeggannoon akka barbaachisudha. Mee kanaaf immoo dhumarratti hin kaafne of eeggannoo akkamii gochuu qabu kan jedhu immoo keessumaa daa'immaniifis ta'ee namoota gargaarsa addaa barbaadan akka dhibee gaggabduu qabanii wal qabates dhumarratti kaafnee haasoo dandeenya. So egaa gubaatiin maalirraa akka dhufu akkamitti akka nama gubu akkasumas immoo namoota umurii akkamii akka ta'e saaxilamoo akka isaan ta'an immoo kaafnee ilaalleerra gubaatiin sadarkaa qaba. Sadarkaan gubaatii kana akkamitti qoodnee ilaaluu dandeenya? Jalqaba irratti akkuma jenne sababii ka'umsa isaarraati. Gubaatii ibiddaa, gubaatii elektiriikaa, gubaatii keemikaalaa jennee qoodneerra. Mee kama biraatiin sadarkaa qaba, gubaatiin sadarkaa qaba, sadarkaa kana akkamitti qoodnee ilaaluu dandeenya kan jedhutti mee uummataaf ifaa godhu. Qaama keenya keessaa hammam gadi deeme yookaan gogaarraa ka'ee amma qaama gadi jiran hanga lafee yookaan qaama garaa keenya keessa jiran bira ga'utti eenyu bira ga'e kan jedhuuni sadarkaa afuritti qoodnee ilaaluu dandeenya gubaatii. Inni jalqabaa gogaa keenya irra keessa isaa yookaan baqqaana ishee jalqabaa irra jirtu sana kan gubu jechuudha. Lama immoo gogaa keenya epidermis kan jennu. Kana gubdee jirtu. Akkuma argaa jiran jechuudha suuraa sadarkaa lammaffaan immoo epidermisii yookaan gogaa keenya gara gadii leeyerii yookaan baqqaana gadi jiru sana kan gubudha. Gubaatii sadarkaa sadaffaan immoo gogaa keenyaa gadi kan jiran coomaa fi maashaa yoo gube gubaatii sadarkaa sadaffaa jechuudha. Inni afuraffaan immoo narvii fi ujummoolee dhiigaa fi lafee kan qabatu yoo ta'e isa dhumaa yookaan sadarkaa afuraffaa jedhama. Akkuma sadarkaan isaa dabalaa deeme hammeenyi yookaan miidhaan qaama keenya irratti lubbuu keenya irratti geessisuu danda'u illee dabalaa deema jechuudha. Akkuma jettee suuraa isaa ilaalaa turan akkuma argaa jirtanii leeyerii iskiinii keenyaatiin gogaan keenya caasaawwan qaban irraatii kamtu involved yookiin immoo kamtu miidhame kan jedhuuni sadarkaan isaa tokko hanga afurii deemuu akkuma baay'achaa deemu hammaa ta'aa deemallee. Structure yookiin immoo caasaawwan gogaa jalatti argaman jettee argama. Narviidhaa fi ujummoon dhiigaa miidhamee jennaan maal akka ta'uu danda'u tilmaamuun nama rakkisu. Asuma wal qabatee caasoleen kunniin gogaanis ta'e gogaa keenya jalattis immoo wantoonni argaman coomas dabalatee
ujummoowwan dhiigaas ta'uu danda'a narviis dabalatee kunni miidhamee namni tokko ibiddaanis ta'e balaa bishaan gubaanis ta'e keemikaalaanis ta'e yeroo gubatu qaamni isaa yeroo gubatu miidhaan garaagaraa qaama isaa irraan qaama. Mee qaamni isaa miidhaa akkamii keessummeessuu danda'a kan jedhu hawaasa keenya ifa gochuudhaaf yaadama. Akkuma jenne egaa sadarkaan hammeenyi isaatii ammuma sadarkaan isaa dabalaa deema. Mallattooleen sunillee akkasuma fakkeenyaaf gogaan gara irra keessaa qofa yoo miidhame dhukkubbii diimachuu qodaa bishaan godhachuu qodaa gogaa qofa qabaachuu dandeenya. Isaan kun yeroo murtaa'e guyyaa 10 hanga 7 yeroo hin caalle keessatti illee fayyuu danda'u yoo wal'aansa gahaa argatanii. Kanarraan kan hafe gara sadarkaa lammaffaa sadaffaatti gizee deemu immoo miidhaan jabaan gahuu danda'a jechuudha. Amma hir'inni qaamaa yoo namarra gahuu danda'utti. Hir'inni qaamaa namarra gahuu miidhaan namarra gahuu danda'a. Namarra gahuu danda'a. Sadarkaan isaa yoo qaama bakka dheeraa yookaan immoo walumaa gala sarfees eeriyaa kan jennu iddoo guddaa kan qabatu yoo ta'e immoo hanga lubbuu keenya baasuutti illee deemuu danda'a jechuudhaan. Baay'ee gaariidha. Wanta baay'ee kaaftedha. Egaa salphaadhumatti ilaaluun ni danda'amu. Gogaa keenya jalatti bishaan baay'een ni argamu. Gogaan keenya akkuma beekamu wantoonni gara alaatti gara qaama keenya keessatti illee infekshinii garaa garaa nutti fiduu danda'a. Yookiin immoo qaama keenya gara keessan miidhuu danda'an illee akka isaan miidhaman gochuu danda'a. Dabalataan immoo even gogaa keenya wantoonni xuraa'aa baay'een karaa kanaatiin gara bakkeetti kan isaan dhabamsiifamanii iddoonni dhiigaa fi narviiwwan kunniin kanneen caasaawwan gogaa jalatti argaman kunniin yommuu isaan miidhamanii akkuma beekamu kaappilaarii keessaatti bishaan ni ba'a. Bishaan ni ba'u sun immoo qaama keenya keessa kan jiru bishaan ni ba'aa deeme jechuun namni tokko salphaatti dhiibbaan dhiigaasa akka gadi bu'uu danda'a jechuudha. Shookii keessa darbee gochuu danda'a jechuudha. Even wantoota lubbuu namaa dabarsan keessaas tokko waan ta'eef. Inni jalqabaa isa. Wantoota lubbuu namaa dabarsan keessaati akkuma itti kaasuuf yaalte ujummoon dhiigaa fi dhiibbaan dhiigaa qaama namaa keessaa gadi bu'inna dhiigni yookiin bishaanni qaama namaa keessa jiru gadi hir'ate jechuun qaamoleen keenya kutaa kan biraallee kaleenis ta'u sammuunis wantoonni akkasiillee miidhamuu danda'u jechuudha. Kanaaf waan salphaa miti. Akkuma ati jette immoo garaagara ta'uu danda'a. Sadarkaa jalqabaa irratti yeroo baay'ee kan bishaan kuufatu jira. Kufan bifa diimatee kan mul'atu ta'uu danda'a yookiin gogaa irraa keessaa qofa waan ta'eef baay'ee amma kanatti warri kunillee sadarkaa miidhaa namarraan geessisan kana miti. Garuu dhiibbaan yommuu ujummoowwan dhiigaa yookiin immoo maashaawwanis ta'u kunniin miidhamaa yommuu isaan deeman sadarkaan infekshinii saaxilamuu namaallee baay'ee dabalaa deema. Mee wantoota fidan kanneen keessaa tokko immoo ispeeshaalii yeroo baay'ee wantoota dagataman keessaa tokko elektirikaal barnii kan jedhu yookiin immoo gubaatii balaa sababii humna ibsaa. Humna ibsaatiin kan dhufu. Humni ibsaa akkamitti nama guba nama qabaa jedhamu yeroo baay'ee ibsaan nama qaba ibsaan na qabee mee kana kan ilaallame. Kana kan ilaallu qaamni keenya illee sirna elektiriikaa qaba. Onneen keenya kan hojjetu ajaja humna elektiriikaa fakkaatu qaba. Dhaannaan onneen keenya lakkoofsisaa sun caasaa qindaa'een kan inni hojjechuu danda'u amala elektiriikaa qaba. So humni elektiriikaa alaa seenu kun yoo qaama keenya keessa seene kaarentiin elektiriikii yoo qaama keenya seene isa uumamaa yookaan humna elektiriikaa onneen keenya ittiin hojjechuudhaaf qophaa'e sana jeeqaa jechuudha. Akka jeeqamu godha yookiin akka hojii dhaabu gochuu danda'a jechuudha. So onneen keenya yeroo sana gara qaama keenyaatti dhiiga gahaa raabsuu wanta dadhabduu fi ka'umsi inni jalqabaa humni elektiriikaa qaama keenya irratti fidu onnee dadhabsiisuu yookaan immoo dalagaa onnee keessa seenuu jechuudha. Dabalataan immoo qaama kan biraallee miidhuu danda'a. Akkuma humna gubuu qabuun illee qaama keenya alaa kanallee gubee miidhaa hamaa irraan gahuu ni danda'a jechuudha. Hanga miila yookiin harka namarraa kutuutti deemuu danda'a. Amma humna elektiriikaa jabina elektiriika sanaa irratti hundaa'e. Qorannoo tokko ilaalaa turanis akkuma waan amma kaasteen amma harkaa fi miila namarraa kuchisuutti illee gahuu danda'a kan jettu. Gara namoota 154 namoota elektirikaal barniidha. Keessattuu yaangee jechuudha baay'een isaanii walii isaanii dargaggoota kan ta'anidha. Akkuma beektu ilaalte dargaggoota wantoota garaagaraa qaqqabu suphuu mana keessaa illee yeroo ijoollummaa keenyaas waan haaraa gochuu yaalla kirrii yookiin immoo shiboo elektiriikaa walitti qabsiisu akkasumas illee even hojjetoota humna ibsaarra hojjetan baay'een isaanii. Kanneen keessaatii parsantii 33%
parsantii 33 yookiin tokko sadaffaa olii kan harki isaanii miilli isaanii irraa bitaa sababii kanarraa kan ka'e. Even amma elektirikaal barniini yookiin immoo gubaatiin sababii elektirikaatiin dhufu beeksisuu dhiisuu danda'a amma salphaatti gogaa keenya xiqqoo miidhagina jennee dhiibbaa maalii namarraan geessisuu akka ni danda'udha. Elektiriikii yeroo baay'ee akka gubaa warra kaanii miti. Alarratti wanta argamtu xiqqoodha yookiin gogaa keenya irratti miidhaan geessisee argamu baay'ee guddaa nutti fakkaachuu danda'a. Garuu keessa keenya keessumaa naannoo onneetti garuu miidhaa guddaa miidhaa hanga lubbuu namaa dabarsuu danda'utti geessisuu danda'a jechuudhaan. Okay. So balaan elektirikaa gubaatiin elektirikaatiin gogaa even hanga lafee caccabsuutti yookiin immoo maashaawwan iddoo maashaawwan keenya irratti illee miidhaa geessisuu akka ni danda'u dhiibbaa garaagaraa geessisa balaa elektirikaa kunniinis. So gubaatii elektirikaa kamii kanaan kan dhufu yeroo baay'ee akkuma jedhe dargaggoota kanaaf kan saaxilamanii. Kana qofaa miti ammoo yeroo baay'ee akkuma jalqaba irratti kaasuuf yaadne keemikaala barbaachisa yookiin immoo sababii keemikaalaan kan ka'e gubaatiin qaama keenyatti yookiin immoo gogaa keenyattis ta'ee qaama keenyatti dhufu jira. Fakkeenyaaf amma obboleettii keenya ayyaanni yeroo darbii ilaalle asiidiin fuula ishee fi qaama isheetti nam'ee fuulli ishee illee amma akka inni balleessi qaama ishee amma akka inni balleessi argineerra. Mee keemikaal barnii kan jennu kuni maalidha? Akkasumas immoo wantoota akkamitti dhibee kanaaf nama saaxiluu kan danda'an qaama keenya immoo hamma miidhuu danda'u kan jedhu mootu qaamni haasofne. Tole egaa keemikaal barnee jechuun yookiin gubaatiin keemikaalota adda addaadhaan dhufan kuni keemikaala qaama namaa miidhuu danda'an asiidii ta'uu danda'a, beezii jabaa ta'uu danda'a, sadarkaa adda addaa kan qaban yookiin gara keessaatti dhuguu yookaan liqimsuudhaan yookiin immoo qaama keenya alaa irratti dhangala'uudhaan kan dhufudha. Yaa keemikaalonni kunniin hamoodha baay'ee salphaatti qaama namaa seenuu danda'u. Even structureewwan gogaa keenyaa fi gogaa keenya jala kan jiran miidhuu danda'a. Amma akka miidhaa akkamii kan raangee argineera. Salphaadhumatti immoo waliin gochuu danda'a kan biraarra kan danda'u. Egaa gogaa bifa garaa garaatiin namaan namatti naquu danda'a. Bakka hojiitti tun beekin namatti naquus danda'a, kenna qabuu danda'a. Kunniin keemikaalonni kunniin miidhaa garaa garaa akka isaan geessan akkasumas immoo fayyaa keenya irratti miidhaa akka isaan geessan kaafneerra. Mee barniin yookiin gubaatiin qaamaa kuni egaa sarfee seeriyaansii wanti jedhamu jira. Hamma gubii parsantii 40 gubate, parsantii amma kanaa gubate, parsantii amma kanaa gubate kan jedhamu yeroo itti dubbatamu jira. Dabalataan immoo bakkawwan speeshaal ta'an immoo jiru. Bakkawwan speeshaal keessattuu gubaatiin harkaa fi gubaatiin naannoo jooyintii yookiin immoo naannoo buusaa jiru, naannoo qaama saalaa jiru gargar waan ta'eef fi haala kamiin kaafnee ilaalan immoo akkamitti immoo madaalamuu danda'a kan jedhu gama fayyaatiin yoo ilaalle. Total body surface area yookiin qaama keenyarraa hagam persentii meeqa gubee kan jedhu sun kan barbaachisu wal'aansaaf barbaachisaan persentiiwwan xixiqqoon persentiin 10 gadi yeroo gubatu wal'aansa baay'ee yeroo dheeraa hin barbaadanii miidhaan qaama irratti fiduu danda'an illee agas mara sodaachisaa miti. Aguma persentiin isaanii ol darbaa deemu 15 jedhee yeroo dabalaa deemu immoo qaama keenya irratti miidhaan fiduu danda'an xaxaa yookaan komplikeeshiniin isaanii wajjin wal qabatanii dhufuu danda'an carraan lubbuu ofii dhabuullee duukaa dabalaa deemaa jechuudhaan. Kanuma wal qabatee egaa hanga sadarkaa lubbuu dhabuu geessutti ga'uu danda'a kan jettirratti kaasee komplikeeshinii baay'ee qaba. Akkuma beekamu barniin yookiin immoo qaamni namaa yommuu gubatu komplikeeshinii garaagaraa qabata yookiin immoo xaxaawwan garaagaraa namarratti fiduu danda'a. Xaxaawwan kanneen keessaa fakkeenyaaf simbilii kaafnee yoo ilaalle naannoo fuulaaf naannoo bareedina qaamaa yoo ta'e ilaalteetti amma obboleettii keenya yaadatu fuula ishee balleesse even bareedina namaallee fuula namaallee kosmootikii eeriyaa jedha naannoo irratti bu'ee baay'ee balleessuu danda'a. Kan biraan immoo rakkoowwan garaagaraa kanneen akka buusaa qaamaa irrallee yoo gubate akka buusaan qaama keenyaa sirriitti hin sochoone gochuu dhiisuu danda'a jechuudha yeroo fayyadu. Jilba harka kana yoo qabate yeroo gogu gogaan keenya wal harkisee achitti fayya jechuudhaan. Kanaafiyyuu akka kottoonfatu waan godhuufi akka uumamaatti qaama keenyatti fayyadamuu dadhabnaa jechuudhaan. Dabalatammoo naannoo daandii qilleensaa yookaan afaan keessa fuula yoo guballee akkasuma carraa dhiitachirraa dhufuun daandii qilleensaa cufuudhaani. Naannoo mormaa faayotee naannoo kana afaanii faayotee afaan keessa keessumaa yeroo manni cufamee aarri abiddaa sun qaama namaa seenu keessa namaas waan gubuu fi sa'aatii muraasa keessatti dhiitessa jechuudha daandii qilleensaa kana yeroo sana ujummoon daandii qilleensaa cufamuu danda'a.
kun emergency dha jechuudha. Yeroon waan itti kennamu miti. Yeroo gabaabaa keessatti lubbuu namaa dabarsuu waan danda'uuf keessumaa namoonni balaan akkanaa isaan qaqqabe yoo naannoo fuulaa, naannoo afaanii kana yoo gubataniiru ta'e atattamaan naannoo qaama saalaa harka dabalatee isaan kun special area jedhamu warra yeroon itti hin kennamnedha. Gubaa xiqqoollee yoo ta'an ilaalchi addaa kennameefi kan wal'aanamuu qabanidha jechuudhaan. Body surface yookiin naannoo parsantii isaa kaafnee turre kanaas illee parsantii isaa bifa garaagaraatiin kan meeshaa ta'uu danda'u. Mee bifi yeroo ammaa kana fayyadamaa jiru yookiin mana yaalaa keessatti fayyadamu kana. Yeroo ammaa yeroo baay'ee palm method kan jedhamu fayyadamna yookiin immoo barruu harka keenyaa kana lakkoofna jechuudhaan. Barruun harkaa tokko parsentii tokko jechuudhaan qaama keenyarra madaan yookiin gubaatiin hanga barruu harka keenyaa kana ga'u tokko yoo jiraate qaama keenya keessaa parsentii tokkotu gubatee jechuudha. Akkasittiin tootaalii parsentii meeqatu miidhamee jennee tilmaamuu dandeenya jechuudha. Salphaadhumatti qaama keenya parsentii amma kanaatu gubate jennee tilmaamuu dandeenya. Ayyaantu egaa parsentii 45 qaamni ishee gubate baay'ee guddaadha kun. So kan waan itti wal qabsiifne wanti gochuu qabnu fakkeenyaaf amma hawaasni keenya tariitii nama qaamaan bishaan itti nammeessuu danda'a. Bulluqa itti nammeessuu danda'a. Ibidda lawwama ibiddaanis ta'uu danda'a. Wantoota kontaaktii ta'an sibiilaan ta'uu danda'a. Keemikaalis itti nammee ta'uu danda'a. Yommuu gubate namoota akkasii yeroo argitan maal gochuu qabdu? Jalqaba gabaabumatti fakkeenyaaf amma manni yaalaa irraa fagaachuu danda'a. Amma mana yaalaa keessatti first aid kennamuu qaba namoota akkasiitiif jedhee maaliif tokkoffaa balaan sun itti fufiinsaan gubuu danda'a. Kaniif immoo ibidda keessa yoo ta'e ibidda keessaa gubuu qabu. Namni sun bakka ibidda sanaa yoo jira ta'e fakkeenyaaf yookiin immoo naannoo balaan sun itti galmamaa jira yoo ta'e balaan dabalataa akka hin uumamnee fi namni sun bakka balaan sun irra ga'e irraa yookiin balaan dabalataa irra ga'uu danda'u irraa fagaachuu qaba jechuudha. Namoonni naannoo sana jiran gargaaruu qabu jechuudhaan. So kanaaf namoonni naannoo sana jiran gargaaruu akka isaan qaban. Fakkeenyaaf amma qaama isaatti qaama nama sanaatti bulluqi yookiin wanti ho'aan keemikaalis ta'uu danda'a, asiidnis ta'uu danda'a. Yoo itti namni uffata uffatee jira yoo ta'e even maal gochuu qabna uffata sana irraa baasuuf irra jiraata. Uffata sana irraa baasuudhaan yeroo takka uffata irraa baasuuf jedhanii amma keemikaala yeroo ta'e maal godhu sitti fakkaata. Qaama hunda waliin ga'uu danda'u. Qaama hunda waliin ga'uu danda'u. Kanaaf yoo danda'ame uffata irraa ciru. Uffata irraa ciruutu barbaachisa. Walumaa galatti kun gosa gubaa sana irratti hundaa'ee wanti godhamuu qabu adda addaa. Fakkeenyaaf balaa abidda labooba abiddaadhaan dhufu yoo ta'e huccuu irraa baasuu yoo danda'amu ta'e namni sun lafatti kufee akka lafarra gangalatu abiddi sun waan dhaamuuf jechuudha. Yoo jiraate immoo huccuun halkanii yookaan huccuun furdaa yoo jiraate ittiin qaama namicha sanaa ukkaamsuudha. Abiddi yeroo oksijiinaa yookaan qilleensa bakka hin arganne wanta baduu fi ittiin yoo ukkaamsan ni dhaamaa jechuudha. Kun mala tokkodha. Keemikaalota warra dhangala'aa ta'an asiidii jajjabaa fi beezii jajjabaa yoo ta'an immoo maal gochuutu nurra jiraata? Bishaan itti naquudha. Kun of eeggannoo barbaada iddoo kanatti. Bishaan paaworiidhaan yoo xiqqaate daqiiqaa 20f itti naquutu irra jiraata bakka gubate sanatti. Kun of eeggannoo ni barbaada. Yeroo baay'ee naannoo keenyatti kan baratame maalidha? Bishaan caalaa wanta biraa itti naquu filatu. Waan bukoo midhaanii, dhadhaa, aannan waan akkasiitti naqu. Kun akka ogeessa fayyaatti baay'ee hin gorsamu. Wanti konteentii yookaan qabiyyeen keemikaala sanaa waan hin beekamneef dabalatayyuu wal nyaatiinsa uumanii keemikaala qaama namaa uumuu danda'u dabaluu danda'a. Akka keessa seenuu fi haala mijeessuu waan ta'eef wanti filatamaan bishaan qulqulluu qofa itti naquudha yoo xiqqaate daqiiqaa 20f akka irraa qulqulleessuuf jechuudhaan. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenya uffata keenyaaf keemikaala yoo itti namme uffata sana ammaa fakkeenyaaf amma shurraaba yoo ta'e irraa baasuutti fuula bira geessuu dandeessu waan ta'eef suutettanii qaama biraatu miidhanii yoo danda'ame wanta harkatti godhatan illee gaariidha. Warri irraa baasan illee of eeggannoo godhuu barbaachisa. Gilaafii illee isaan godhatanii gaariidha. Erga irraa baay'ee booda illee keemikaala yoo ta'e bishaan itti naquun baay'ee barbaachisaa. Bishaan itti naquun naannoo sanatti paaworiidha asii gaditti naquun dhadhaa garaagaraa itti dibuun biyyee itti facaasuun Dhoqqee yookaan awwaara biyyoo itti naquun illee qaamni sun akka infekshinii dabalataa yookaan miidhaa dabalataaf saaxilamu waan godhuuf kun hin gorsamuun. Maaliif biyyeen akkuma beektu biyyee keessatti taanis hin jira. Even amma taanis infekshiniin garaagaraa jira.
kunillee akka namni sun akka tikbiitii sana isin qabamuu godhan. Kanaaf gabaabumatti yommuu namoota keemikaala fakkeenyaaf asiidiinis ta'u keemikaala garaa garaan gubatan yommuu argitan waan amma isin jenne gochuun barbaachisaadha jechuudha. Amma daa'imman mana yaalaa geessuudha. Even carqii mataa isaallee namoota tokko jirbii jabaa koton paadii illee kan irra kaa'an jiru. Kun ta'uu qabu qabachuu danda'a. Kun ta'uu qabu. Even wantoota fufurdaaf yabbuu ta'an illee yoo gubatee ta'e bakka sanatti uwwisuun hin barbaachisu. Wantoota qilleensa galchuu danda'an amma goosiiwwan kanaaf qophaa'an jiru. Mana yaalaa immoo dhufu yaaliin kennamaaf tarii amma achi gahuutti namni sun yoo waan rabuusuun barbaachisu illee goosii haphisanii ogeessa fayyaa yoo ta'es rabuusuun gaariidha jechuudha. Dibatoonni garaagaraa kanatti dibamee kan ogeessaan ajajamu yoo ta'e gaariidha. Tarii immoo ogeessa fayyaas yoo ta'e namooti kaan immoo naannoo sana yoo jiraatan yaalli fayyaan jiru yoo ta'e yeroodhaaf akkas gochuun hin danda'ama. Kan biraan egaa namoota balaan akkasii irra ga'anii naannoo ibiddaa yoo ta'e ibidda keessaa baasuu akka qabanii keemikaala yoo ta'e wanti sun itti lammaara yoo ta'e raawwanii gochuun barbaachisaadha. Humna elektirikaa yoo ta'e immoo paawarii isaa dhaamsuun illee yookiin immoo lakkooftuu humna ibsaa sana dhaamsuudha dursanii jechuudha. Lakkooftuu kan ibsuu sana illee dhaamsuun gaariidha. Yeroo kana paawarii isaa yookiin immoo humni isaa yommuu dhaabbatutti namni sun akka inni farzara yookiin immoo itti fufiin isaa hin miidhamne gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin namoota qaamni isaanii gubataniif faristeedii yookiin immoo yaaliiwwan duraa kennuu hin danda'amu jechuudha. Xaxaa isaa laalchisee yookiin immoo komplikeeshinii dhimma barnii kana wal qabatee dhufu laalchisee dhiibbaa akkamii namarraan ka'uu danda'a? Akkuma duraan tuttuquuf yaallee dhiibbaan inni jalqabaa dhangala'aan qaama keenya keessa jiru hanga barbaachisuun olitti yookaan immoo humnaa ol gara alaatti wanta ba'uu fi dhangala'aan nutti hir'achuu danda'a jechuudha. Hanga dhiibbaan dhiiga keenyaa gadi bu'utti miidhamuu dandeenya jechuudhaan. Inni lammaffaa immoo sababuma kanaan qaamonni keessa jiran kaleen, tiruun, onneen dhangala'aa dhabuudhaan yookaan dhiiga dhabuudhaan miidhamuu danda'u jechuudhaan. Dabalata immoo yeroo fayyu akkuma dura yaaluu dubbachuuf yaallee eega madaan fayyee booda immoo miidhagina keenya yookaan gogaa keenya irratti haala hin barbaachisneen mul'achuu danda'a jechuudhaan. Kanadhaa rakkoo infeekshiniif illee nu saaxiluu danda'a. Caasawwan qaama keessaa masaan miidhamatti geessuu danda'a. Rakkoo kosmootikii yookiin bareedinaa walii qabatees kan jiru kaafteetta. Dhibeewwan infekshinii kan akka teetaanasiif infekshiniiwwan kan biroof illee nama saaxiluu danda'a. Even cabiinsa lafee fi'aaf illee nama saaxiluu akka inni danda'u kaafteetta. Kanadhaa jechuudha. Komplikeeshinii yookiin immoo xaxaawwan kanaan walii qabatanii dhufanii. Kan biraan yeroo baay'ee mana keessatti wantoota godhaman keessaa yeroo baay'ee kan namoonni baay'een kan isaan gubatan keroosiin kan jedhamu yookiin immoo dhangala'aa buttaa gaasii fa'aa keessatti namoonni keessattuu namoota hedduu baay'inaan kan hin guban yeroo arginutti jechuudha. Mee maal gochuu qabu? Namoonni mana keessatti maal gochuu qabu? Maaliif balaa kanarraan kan ka'e buttaa gaasiin dho'ee jedhama yeroo baay'ee buttaa gaasiin dho'ee qaama namaatti faca'ee fuula nama balleessuu danda'a, qaama namaas balleessuu danda'a. Yeroo akkasii maal gochuu qabu? Kun of eeggannoo gochuutu irra jiraata. Keemikaalota akkasii mana keessattis bakka hojiittis yoo kan fayyadamnu ta'e akka qaama keenya irra miidhaan geessifneef uffatni qaama keenya eeguudhaaf uffannu yookaan occupational work yeroo jedhamu bakka hojiitti uffanni uffatamuu qaban waan jiraniif golgituu ijaallee dabalate isaan godhachuutu nurra jiraata. Dabalata immoo meeshaaleen sun akka balaa dabalataa hin geessifneef of eeggannoo gochuun sirnaan itti fayyadamuun nurra jiraata jechuudhaan. Egaa Dooktar Ammas irratti wanti kaasuu barbaadnu gubaatiin qaama namaarra gahu miidhaa guddaa namarraan geessisuu danda'a. Yaaliin isaa immoo namni tokko mana yaalaa yoo dhufu yaalii akkamitti kennamaaf? Yaaliin kennamaaf kun akkuma jalqabaa jenne yaalii akkamii kennamaaf kan jedhuu fi jiraachuusaaf keenyaaf amma ABC of life kan jedhamu jiru airway breathing and circulation kan jedhamu ABC jireenyaa jedhamu. Kana jechuun namni sun ujummoon dhiigaa isaa ujummoon qilleensaa sirriitti baafachaa jiraachuusaa qilleensa sirriitti baasaa fudhachaa jiraachuusaa naannoo qilleensaa kan naannoo akkuma jalqaba irratti kaasuuf yaadne immoo naannoo ujummoo qilleensaawwan gara keessa seensan kun miidhamuu isaanii akkasumas immoo wantoonni garaagaraa afaan isaanii keessa jiru ta'e baasuu akka qabnudha. Dabalataan immoo wantoota miidhan keessaa tokko dhangala'aan qaama isaa keessa jiru garmalee gadi bu'uu jechuudhaan. Yeroo gadi bu'utti immoo even gadi bu'uu dhiisullee namni tokko qaamni isaa gubate maaltu kennamaaf mana yeroo dhufutti barneen kutaa mana yaalaa dhufee ogeessi fayyaa tokko yaalii garaagaraa kennuufii danda'a.
Yaalii isaan kennan keessaa muraasamee kaafnee asuu dandeenya. Inni jalqabaa dhangala'aa qaama keessaa bahe sana bakka buusuudhaan bifa wal'aansaadhaani amma gubate sana irratti hundaa'ee sirna qaba akkaataa itti kennamu sirna sana irra hordofanii dhangala'aa qaama keessaa bahe sana bakka buusuudha. Dabalatammoo bakka gubate yookaan immoo gogaa keenya sana wal'aanuudha jechuudha. Lammata inni maal godhame tokko akka infekshinii garaagaraa hin uumneef qulqullinni isaa eegamuu qaba. Yeroo yeroodhaan qulqullaa'uu qaba. Qorichoonni infekshinii ittisan garaagaraa illee sadarkaa gubaa irratti hundaa'anii yeroo kennaman ni jiranii. Gubaan sun illee meeshaa yookaan wal'aansa barbaachisaa ta'een uwwifamuu qaba jechuudha. Naannootti yookaan alatti yoo banaa ta'e baakteeriyaan wanti hundumtiyyuu irra qubatanii infekshiniidhaaf waan saaxilanii fi golgamuu yookaan uwwifamuu qaba jechuudhaan. Akkuma itti kaaftee dhangala'aan sun bakka bu'uu qaba. Dhangala'aa hedduu kennamaaf hin kennamaaf sa'aatii isaa irratti hundaa'ee ogeessi fayyaa ifatti kaalkuleet godhee kennuu qaba. Dhangala'aan sun ripilees ta'uu qabu. Maaliif akkuma jetti shookiin yookiin namni tokko yommuu dhiibbaa dhiiga isaa dhangala'aan qaama isaa keessa jiru yoo gadi bu'e kaleen isaa fayyil gochuu danda'a. Qaamni isaa hojii hojjechuu dhiisuu danda'a. Kanaaf mana yaalatti yaaliin akkasiin kennamaa fi antibiyootiksii illee akkuma jettu bifa dibannaatiin kan kennamuuf jira. Dabalataan illee gargaarsi garaagaraa hin godhamaaf namoota akkasiitiif. Even amma barniin tokko tokko gubaatiin tokko tokko yoo garmalee qaama isaanii kan miidhu yoo ta'e irraa kan ka'u ta'e amma sadarkaa sadaffaa sadarkaa lammaffaa ta'uu danda'a. Giraafti kan jennu illee yookiin immoo kutaa qaama biraarraatii gogaa fuudhanii uwwisuu jechuudha. Uwwisuu akkuma jalqaba uwwisuu itti kaaftee uwwisuu yeroo jedhamutti qaama biraarraa fakkeenyaaf fuula yoo ta'e miilarraa ta'uu danda'a garaarraa iddoo garaagaraatti fuudhanii uwwisuu barbaachisaadha jechuudha. Kunillee giraaftingiin akkasii iskiin giraaftingiin bakka garaagaraatti biyya keenya keessatti hojjetamaa jira waan ta'eef jechuudha. Uwwisuu kunis barbaa'ee yaaliin akkasiin godhama yaaliin xiinsammuus immoo kennamuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni baay'een bifti koo kana duraa badeera jedhanii yeroo isaatti gara caalu baay'ee saayikoloojikaalii miidhamu beekta. Saayikoloojii miidhamu xiinsammuudha rakkoonni guddaa edda balaan lubbuu geessisuu danda'u eddaa fi booddee wal'aansinni guddaan xiinsammuu irratti kan xiyyeeffatedha jechuudha. Kanaaf balaan akkasii balaan egaa itti yaadamtu yookiin immoo namni karoorsee miti kan balleessu tarii namoonni dhibee xiinsammuu qaban karoorsanii gochuu danda'u. Namoonni lubbuu fi balleessuu barbaadan karoorsanii gochuu danda'u. Garuu karaa tasaa wantoonni akkasii akka namuu danda'eef immoo of eeggannoon illee baay'ee barbaachisaadha. Mee of eeggannoo akkamii gochuu qabu gara dhumaatti fiduudhaa fi namni tokko barnii kana yookiin balaa ibiddaan akka miidhamneef of eeggannoo akkamii gochuu qaba kan jedhu immoo kaafnee haasofna. Bakka hojii fi yookaan mana jiraannu keessatti egaa hundumti keenya iyyuu humna elektiriikaas haa ta'u abiddas haa ta'u bishaan danfaas ni fayyadamna. Yeroo wantoota kanneen fayyadamnu akka qaama keenyarra yookiin immoo namoota nu wajjin jiraatan daa'imman dabalatee akka miidhaan irra hin geenyetti of eeggannoo gochuutu nurra jiraata jechuudhaan. Keessumaa humna elektiriikaa wajjin wal qabate shiboon elektiriikaa kan hin uwwifamin jiran sibiilli isaanii kan alatti mul'atu yoo jiraate ogeessaan akka uwwifaman gochuun daa'imman yookiin akka biraan geenyeef eeggannoo sirrii gochuun barbaachisaadha jechuudhaan. Daa'immanii wal qabatee wanta kaafte keessaa daa'immanii of eeggannoo baay'ee gochuun barbaachisaadha. Tokkoffaa akka isaan bakka sana hin geenye isaan duraatiin dhoksu. Amma yeroo baay'ee keemikaala mataa isaanii bitanii namoonni maal godhas fakkaata. Mana keessa kaa'u. Mana keessa illee dhoksanii hin kaa'an. Bakka keemikaalonni kun ta'an illee baay'ee murteessuudha. Daa'immaniif immoo keessattuu of eeggannaa baay'ee gochuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf wantoota yeroo hundu shaayii yeroo hundu buna yeroo hundu daa'imman hin beekan kaasanii ofitti naquu danda'u. Dhuguudhaaf yaalanii ofirratti naquu danda'u waan ta'eef of eeggannoo gochuuf baay'ee barbaachisaadha. Bakka hojii keenyaatti illee jalqabaloota akkuma kaafne wantoota hojiidhaaf barbaachisan gahaa protective kan isaan gochuu danda'an kan ijaas ta'uu danda'a, kan harkaas ta'uu danda'a, kan miilaas ta'uu danda'a. Kanneen fayyadamuun illee baay'ee barbaachisaa akka ta'edha. Egaa barniin yookiin immoo gubaatiin qaamaa komplikeeshinii garaagaraa komplikeeshinii hedduu fiduu danda'a. Mee dhumarratti yaada qabdu yoo jiraate sagantaa keenya gara goloobutti dhufaa jirra yaada qabdu yoo jiraate. Walumaa galatti egaa yeroo ammaa teekinooloojiin ijaarsi adda addaa sadarkaan jireenya hawaasaa jijjiiramaa waan jiruu fi isaanii hojii wal qabatee balaan abiddaas akkasuma dabalaa waan jiruu fi manneen daldalaa bakka hojii manneen jireenyaa keessatti abiddootaa fi humna elektiriikaa yeroo fayyadamnu of eeggannoo gahaa gochuutu nurra jiraata jechuudhaan yoo balaan kun nu irra ga'e immoo akkuma duraan dubbachuuf yaalle of eeggannoo yookaan yaala wal'aansa duraa walii gochuun barbaachisaadha. Itti fufuun immoo gara mana wal'aansaa naannoo keenya jiruutti
deemuutu nurra jiraata jechuudhaan. Galatoomii Dooktar, egaa akkuma ati kaaftee of eeggannoon baay'ee barbaachisaadha. Of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaa maaliif gubaatiin kallattii garaagaraatiin namatti dhufuu danda'a waan ta'eef even amma balaa ibiddaaf kan ta'e yeroo baay'ee gamoowwan baay'een isaanii kan balaa ibiddaa kana dhaamsu jiraachuu danda'u. Lakkoofsawwan emerjensii dhimma kanaatiif jiranis jiraachuu danda'u wanta akkasii. Farsaan namni sun yoo isa mudate illee akka lubbuun isaan dabarreef dafanii mana yaalaa geessuun illee barbaachisaadha. Wantoota amma jenne kanneen amma jechaa turre balaa ibiddaatiin wal qabatanii gargaarsa akkamii gochuu qabna kan jedhu kanneen illee haala kanaan gargaarsa hubannee gargaarsa kennuuf barbaachisaa akka ta'e gabanumaan dhaggeeffattoota keenya hubachiisuu barbaanna. Egaa Dooktar Galatoomii dhimma gubaatiitiin wal qabatee gubaatiin maal akka ta'e sababii maalirraan kan ka'e akka dhufu maaltu namatti fida of eeggannoo akkamii gochuu qabu yaaliin isaa maal gochuu qaba kan jedhu hawaasa keenya barsiifneerra istiidiyoo keenyatti argamtee yaada bareedaa fi yaada bal'aa kana waan nuuf kaateef galatooma. Isinillee carraa kanaan ilaachuu keessaniif guddaa galatooma. Galatoomii. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa waa'ee dhimma gubaatii qaamaatiin wal qabate. Egaa gubaatiin qaamaa kallattii garaagaraatiin nama hubuu danda'a. Daa'immanis ta'ee amma geessuusaatti jechuudha. Maal akka namatti fiduu danda'u, maal gochuu akka qabnu, yaaliin isaa maal fakkaata, of eeggannoo akkamii gochuu qabna kan jedhu irratti turtii marii nuti Dooktar Olifaan Geetaachoo wajjin goone kana fakkaata. Sagantaa keenya irratti barumsa guddaa akka argattan abdii guddaan qaba. Torban sagantaa biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Fayyaa dhabinaa.